Harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Hundee Sabaa. Egaa akkuma beektan yeroo dheeraadhaaf sagantaalee garaagaraa walaloowwanii fi qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo kan biroo isiniif dhiyeessaa jiru koo ni yaadattu. Addatti immoo maatiin xiyyaana jala buutanii na hordofuu irratti argamtan waa'ee iddoo irraa barachaa jirtan akkasuma immoo ittiin bohaaraa akka jirtanis shakkii qabu. Egaa torbanoota isaanan kana sababa tokko tokkoof viidiyoo sun maxxansiin turu koo ni yaadattu. Sanaaf of galtii isin gaafachaa kanaan booddee walitti fufinsaan torbaniin yoo xiqqaate viidiyoo tokko kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Tarii xiyyeeffannoon koo irra guddaadhaan aartii Oromoo guddisuu beeksisuu ta'uu danda'a. Akkasuma immoo hojiilee mataa kiyyaa walaloo fi kanneen biroos kan isin biraan ga'u ta'a. Kanatti dabalataan immoo haala yeroo irratti waan argaa dhageettii ragaa qabatamaa irraa argadhu. Akkasuma immoo waan inni keessatti hirmaadhu waan tokko tokko gurraan isin ga'a. Itti dabalataan immoo ogummaa xiyya wajjin wal qabatee ogummaa fayyaa irratti beekumsaa fi hubannoo tokko tokko kan isinii kennu ta'a. Waan wayitaawaa ta'ee waan jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti nu fayyadu kanneenii fi kan kana fakkaatan isin biraan hin ga'a jechuudha. Kanaaf isinirraa kan eegamu chaanaalii xiyyaa sabiskiraayib gochuudhaan laayikii fi sheerii namoota biroon godhuun akkasuma immoo yaadaa fi qeeqa qabdan karaa keessaatiinis ta'u oofeetan immoo saanduqaawwan yaadaa as jalatti argaman jalatti nu kennuu dandeessu. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Nu hordofaa isiniin jedhaa. Sagantaa kana qopheessee kan isinii dhiyeessu ani hundumaadhaa. Chaanaalii Hundee Sabaa sabiskiraayib godhuun nu waliin ta'a. Har'aaf immoo walaloo armaan gadii kana isin affeereen jira. Walalichis COVID-19 yookaan immoo dhukkuba vaayirasii koronaatiin wal qabatee kan barreeffamedha. Innis kunooti itti dhiyaadhaa. Araaroo araara kee araaroo araara kee nu yaanne gaaddisa kee heerriif seerri kee cabee akkam bulteef oolteen badee akka bineensaa adda yaanee akka callee gargar facaanee hidhamne manatti wal dhabne jiraatti. Waliin hoodnaa waliin dubbisnu wal baqannaa walitti siqnu kan kufe olin kaasnu kan dhibame manaan baasnu aanteen waliin gaggaafatu wal qabnaadhaan hin dhaadatu hin bitannu hin gurgurru manaan baanu hin sochoonu nuuf qajeelchi safuu dabee ati sirreessi heera maqee yaa Waaq araaroo araara kee jennee si gaafannaa nuuf kenni wal'aansa kee uumaa si kadhannaa araaroo araara kee nuuf kenni wal'aansa kee galatooma.